jira. Yoon dogoggore na sirreessita. Keessa isaa hin beeku waan ta'eef. Kanaaf yaadni manni murteesse jarri sun barbaadanis dhiisanis hinuma raggaasifamaa kan jedhu ibsa kana yeroo milkeessaan miidiyaa tokko irratti kennu yoo dhageesseette ta'e koreen giddu galeessaa adeemsa amma wal xaxaa ta'e ati kaafteen warri aangaa walitti bu'an kun wanti garagaraa xaxamee koreen giddu galeessaa proposaalii hojjetee dhiyeesseeraa kan jedhu dubbata milkeessaan yoo dhageesseette ta'e. Kanaafi tarii lammaanii yoonni deggeree ta'uu danda'a hin beeku garuu yoonni hin barbaanne gochuu hin danda'u koreen giddu galeessaa. Koreen giddu galeessaa OPDO gaafa Muktaarii fi Asteer jijjiiru waan kana godhee jira. Waan akkasii koruma godhe kan. Maaliif waan kana godhuu danda'e yoo naan jette gaafa san Oromiyaa keessatti namni 1000 du'ee jira. Balaa gurguddaa deeme namni 1000 hidhamee jira, garafamee jira. So ammoo olaantummaadhaan aangoo an qabaachaa ture jira kana. Therefore namni jarri kun amma moraalii hin qaban jechuudha. Bu'aa bakka hin dandeechanii jennaan hin dandeenye jechuu dadhaban. Hin turre wanni sun. An amma miseensa koree hin turre haalli gaafa san ture lamaan miseensa koree giddu galeessaa ta'ee namni faallaa lammaa dhaabbachuu danda'u. Kan nama illee qabu. Ani hin beeku. Jechuun sadarkaa Itoophiyaatittu achi keessatti qofa otoo hin ta'in jechuufi. Ani amma yoo loojikiidhaan haasa'inaan jettee wanni lammaan hin fedhin ka koreen sun murteessuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu anatti. Wanni guddaan garuu wanni kun akkamitti ta'ee ka jedhu lammaan ifa godhuu hin danda'a. Anaan garuu yoo himinaan jettee ani waan lammaan hin fedhin guyyaa sana. Waan lammaan hin fedhin. Jechuun biyyi guutuun miseensonni irra gadee hundi didee lakkii beekaa wal jijjiirree jedhee baay'ee ibsa kennee tasgabbeesse baay'ee lammaan. Namni didee. Namni morme baay'ee. Nu mataan keenya anamma bar dursitti mee. Ana jechuun isa jechuudha garaagarummaa hin qabnu naan jedhe baay'ee. Akka of amanutti amana. Lammaan. So sanirraa ka'ee achi keessatti gufuun akka mudanne waan tokko tokko hoo godhuun oolu godheera jechuun danda'u natti himne. Godhuun oolu jedheen tilmaa. Irra caalaa garuu dubbii kana namni sirriitti beekee gaafa wayii akkanatti akkana ta'ee jedhee dhugaa isaa nutti himuu danda'u lammaan. Dhugaadha. Kan dubbatee waan hundumaa qulqulleessuu danda'u isadha. Wanti nuyi dhimma kanarraa dhimmamnuu fi aangoon achumatti butamte jechuudha. Kana yeroos butamte waan deebitee hin qabdu wanti Oromoo irratti hojjetames achumarraa wanta karaa isaa gadhiisee deemee waan natti fakkaatuu fi kan inni kana kaase. Kanarraa yaada addaatu jira gaafa ta'e gaalammaan gaafa carraa argatee himuu hin danda'a. Isiniin paartiin keessan isinitti meeraa yeroo sana ati gaa'u viidiyoo keessa turte waan ta'eef yeroo sana dhimma kanaaf goone jedhee paartiin isinitti meeraa gana? Taaktikal ነው wanni taaktikiidhaa fi tooftaa fi so amma achi keessa dhaqnee gufuun akka nu muudanne ajandaa adda addaa akka nutti hin kaafne durataa adda waa'ee ta'uu barbaanna achirraa immoo muummicha ministeeraa ta'uu barbaanna akka OPDOtitti so saniif immoo adeemsi smuuziin yoo Abiyyi durataa ta'e kalammaa heera mootummaa wajjinis waan wal qabatu rakkoon jira ka jedhu himamee jira wanni haasa'ames kanuma gaafa san keessa.
Baay'ee gaarii. Yeroo sana akkuma atu ergamma kaafte lammaanii gaaffiif deebii tokko kennee ture viidiyoon isaa hamma onaa jira namni yoo barbaade yuutuubii irraa achi deebi'ee ilaaluu danda'a. Gaaffiif deebii sana irratti lammaan yeroo dubbatu waan abiyyitti qajeelfama kennaa jiru fakkaata malee waan uummataaf ibsa kennaa jiru hin fakkaatu. Innumtuu nama hubatee ilaaleef waan yaaddoo qabu fakkaata yeruma sana mataasayyuu. Lammaan gaafa carraa argate haa ibsu uummataaf kana gadi ba'ee nuyi hammana yoo haasofne hingaa. Gara hundeeffama biltsiginnaattiin si dabarsa taa'e. Mee waa'ee hundeeffama biltsiginnaa adubbannu. Ati gaafa biltsiginnaan hundeeffamuu achi turte jechuun OPDOtu ture OPDO irraa ariitiidhaan gara OGPT jijjiirame amma immoo oodhumti sun iyyuu haftee gara biltsiginnaa waan jedhamutti hatattamaan akka darbu taasifame paartileen arfan warri turan sun baqanii eenyummaa isaanii balleessanii walitti dabalamanii hatattamaanii bara 2019tti biltsiginnaa wanti jedhamu akka uumamu taasifame. Hubannaa kee yeroo siin si gaafadha. Isa ergasii ta'e booddee itti dhufna waan ta'eef. Hubannaa kee yeroo siitti hatattamaan akka kanatti OPDO irraa ODP itti dabarsuun waan tokko ta'e hubannaa kee sanatti himteetta. ODP dhuma kana immoo itti inni lafaan qabatin amma immoo fuudhanii balleessanii biltsiginnaa gochuun hubannaan ati yeroo sana qabdu maal ture? Amma hubannaan gaafa san qabnu fulbaana bara 2011 fulbaanumayis hawaasatti waltajjiin taa'amee ture ka Addawaay. Waltajjii kanarratti wanni walitti makamuu jedhamu kuni ka'ee jira. Ibsa keessa. Ammoo san duras yaa'ii Maqalee irraa jalqabee waggaa 8-9 waan akkanaatiif qorannoo irra turee jira wanni kun. Duraanuu walitti dhufuu waan jedhamu kun. Gaafa san namni dide OPDO fi BADN. Kaayoo waan sanii maal ture waliif fidanii waan hundumaa ofuma qabachuu ture ka TPLF. So waan san keessatti arganii didan. Boodarra garuu waan kun jijjiirama siyaasaan nu geggeessuu deemnu siyaasaa dimokiraatawaadha. Warri moggaatti dhiibamanis jiru isaanis as dabalamuu qabu. Wanni haasofnu yaadni nu qabnu yoo wal fakkaate bakka tokkotti dhufuun humna dabala malee rakkoon fidu. Wanni jedhu dhufe. Waan kana amma yoo laaltu politikaan identiitiidhaan ta'uu qaba moo politikaan interestiidhaan ta'uu qaba? Fedhiidhaan faayidaa ummataatiin ta'uu qaba. Akkamitti namni walitti dhufuu qaba? Ka jedhu kuni dhufee jira jechuudha. So yeroo sanitti amma akka naa galutti biltsiginnaan yoo ijaarame yaadama inni qabatee deemu sun immoo yaadama amma ida'amuu jedhan san honestly ani ammumayyuu wanni barreeffamee jiru sun wanni hanqina inuma qabaata akka yaada namaatitti. Garuu wanni barreeffame sun yoo dhuguma hin raawwatama biyya tana keessatti rakkina fida jedhee ani yaan. Rakkinni nu mudate raawwii isaati irratti malee akka yaada isaatitti miti. Maal inni wanni achi keessa jiru? Qajeeltoon isaa waa sadii. Ka takkaa hin cabsinu innee itti kakanne jechuudha. Tokko sabdaneessummaan.
Sabdaneessummaa jechuun maal? Itoophiyaa keessa diyaaversiitii jira. Diyaaversiitiin sabummaa jira. Diyaaversiitiin amantaa jira. Diyaaversiitiin aadaa jira. Wanni kuni sirriitti kabajamuu qaba. Tokkummaa waan kanan kabajne tokkummaa ta'uu hin danda'u jedha. Sabdaneessummaan waan nuyi takkaan cabsinee. Lammaffaan bilisummaa. Bilisummaan kun maal? Namni waan heera mootummaatii irratti barreeffame san mirgoota san hundumaa daangaa seeraa keessatti odoo namuu ittiin bu'iin qabaataa jedha. Sadaffaan ammoo kabaja lammiileeti. Lammiin kun xiqqaan jedhamu guddaan jedhamu kabaji namoomaa kabaji akka lammiitti isaa malu isaa jecha waan hin goone hin qabnu lammii kana kabajuuf jedha. Achi keessatti sagantaan siyaasaa jira. Dimookiraasii akkamii ijaarra ka jedhu. Sanuu konsenseeshinaal dimookiraasii ijaarraa jedha. Achi keessatti jaarmayaa jajjabaa ijaarraa jedha. Institutionalization. Waliigaltee biyyaalessaa immoo dhimmoota jajjabaa faayidaa biyyaati irratti naashinaal intarest jedhamu kana irratti hin fiinnaa jedha. Yoo ati ilaaltu kan hin jibbitu. Gama diinagdeetinis cabiinsi diinagdee maalirra cabee? Ammoo akkamitti fayyaa? Ka jedhu sirriitti lafa kaa'ama. Hawaasummaa keessatti barnoonni akkamiin fooyya'a? Fayyaan akkamiin fooyya'a? Hiyyummaan akkamiin maqa? Haqi kanaan dura jallate akkamitti deebi'ee qajeela? Ka jedhu kuni yoo laalte jechuun niwutiraal yoo laalte jechuudha. Wanni ati hamaadha jettee himattu hin jiru. Achi dhimma alaa gaafa dhattu firooma ollaa keenyatti irraa jalqabna. Firooma ollaa keenyatti irraa jalqabna. Eertiraa wajjin araarri sun dhufee jira waan ati namuu itti gammade. Somaaliyaa wajjin hariiroon uumamaa ture baay'ee gaariidha. So Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti isteetii ankar taati. Namuu wajjinuu michooma qabaannaa. Kun immoo diinagdee keenyaafis waan baay'eedhaaf nu tola inni yaanne. Achi keessatti addunyaa wajjin hariiroon nu tolfannu intarastii biyyaa takkaan kompromaayiziin goone jedha. Naashinaal intarastii takkaa kompromaayiziin goonu jedha. Diyaaspooraa wajjin akkatti hojjennu jedha. Waan bareechee lafa kaa'ee qaba. So achi keessatti ammoo waan silaa rakkoodha. Deemsa keenyaaf rakkoodha jedhee immoo furamuu qaba jedhee immoo wannoo jedhus lafa kaa'a. Fakkeenyaaf hanni qahii masmariidha jedha. Cabuu qabaa baduu qabaa jedha. Finxaalessa ta'anii gamaa gamatti argitee akka sabaaf sabii wal dhabu. Wanni godhamu akka amantiif amantii wal dhabu wanni godhamu waan balaaleffatamuu qabu waan boru rakkoon mudatuu malu ka jedhu. Keessattuu immoo ittiin bulinnaa waan jedhamu jira kan namni akkanumaan waanuma namni tokko jedhe sodaaf jala deemu. Wanni kunis waan maddamariidhaaf gufuudha. Waa salphisanii ilaaluun ida'amuudhaaf gufuudha. Jechuun waan ati lakkooftee ilaaltu yoo sirriitti dubbistee wannoo jettee wanna sanirraa homaa rakkoon qabdu. So wanni kun Itoophiyaa keessatti yoo raawwatame Oromoo uummanni guddaan kuni hin miidhamuu waanuma tolutti isa dhaqqabaa ka jedhu yaanne jechuudha gaafa sana. Kanarraa kaanetti an akkasitti yaade warri immoo waan kana mormu rakkinni ture maali? Waan mormaniif waltajjii irratti nuun fiddu. Amma yoo Dr. Lammaanis gaafa san wanna VOA irra dhageenye jirra. Informalii oduu deemu malee waltajjii irratti walgeenya irra kun kana sababa kanaaf
faayidaa uummata keenya cabsaa. Sababa kanaaf boru rakkoo dhalaa ka jedhu fuulaa fuulatti hin fidne. Honestly speaking. Tokko rakkoon isa. Achi immoo wanni gadhiifame maalinni namichi gaafas looretii nageenyati. Wanni inni goggodhe hidhamaa gadhiisuu wal qabatee maaliif wal qabatee Eertiraa araarsuu wal qabatee maaliif wal qabatee yaa wanni nu laalaa turre waanuma gurguddaadha. Hoggaa laaltu jechuudha. So maqaan akka malee roobee fi then amma namoonni faallaa isaatu dubbatan kuni waan kana itti naafanii an jedhu immoo keessa dhufattu. Waan kun ta'innaayi jennee irra nus. Hoggas. So kanarraa kaanetti bilisiginnaa seenu. Baay'ee gaariidha taayee. Waa'ee lammaafaa hojii wal qabatee jiru booddeen sii kaasaa. Adeemsa bilisiginnaan ittiin hundeeffame yeroo sana kan beekamu keessaa tokko seerota biyya sanaayyuu homaatti lakkaa'uu dhiisuudha tokko. Fakkeenyaaf seerri hundeeffama paartiilee kan gaafatu yaa'ii waliigalaa godhachuudha. Yaa'ii waliigalaa tuun godhamini kan bilisiginnaanii uumame. Kana gam tokkoon naa qabadhu. Gama kan biraadhaan namichumtuu Abiyyi mataansaa heera biyya sanaa bifa kabajuun dubbataan turre yeruma dhufee aangoo qabateerraa kaasee tokkoffaa naannoleen daangaan qabanii kan jedhu hin dubbate. Achii darbee pirezidaantonni hundumtuun jijjiiramuu jedha. Kun faallaa heera biyya sanaati. Hundisaayyuu muummichi ministiraayyuu eeyyama naannoleetiin kan inni aangoo argatu adeemsisaa waan ta'eef jechuu kooti. Kana maaliifan sii kaasee ati nama seera irratti xiyyeeffatudha, seera nama baratedha waan ta'eef yeroo sana adeemsi kun si yaaddessinee siin? Dhugaa dubbachuu fi wanni tokko hoggaa dubbatamu argitee karaa irraa goruusaa kaata argitu jira. Waan garii ammoo jijjiirama deemaa jiru wajjinii waliin simatu. So akka jijjiiramni silaa dhufaa jiru kana ariitii barbaachisuun akka deemu wanni kanatti gufuu ta'u hin jiraa. Muummichi ministeeraa kana rakkateeti takkee akkas dubbata. Ka jedhu akkasiin ilaalaa turre malee wanni karaa irraa goru pirezidaantii naannoo wanni kaasuu mana maree naannoo saniiti. Yoo san bira dabartee muummichi ministeeraa gubbaadhaa dhufee waan kana godhe federaalizimii wanni jedhamu cabee jira. Federaalizimii qofa odoon ta'inu akkuma biyya yuunitariidhaan bulaniitittu namni pirezidaantii ofii yookaan immoo bulchaa toora sanii namni filachuu irra jiru uummatuma qe'ee sanii. Dimokiraasii wanni jedhamus biyyee nyaatee jira jechuudha. So naanna'ee bakka san keessatti wanni rakkina qabu kuni suutaan karaa qabachaa qajeelaa namni seera beekuuf namni seera hin beekne walqixa miti. So boodatti toora qabachaatuma hin deemaa ka jedhu yaannee turre. Kanuma yaanne kaa hoggasii malee rakkinan argine jechuu hin dandeenyu. Hayyee taayee galatoomii wanti itti fufu waa'ee miseensota horachuuti. Miseensota bilisiginnaa kan ta'e akka Oromiyaatti yoo haasofne warruma OPDO ta'u turetu akkuma jirutti akka darban taasifame miti gara bilisiginnaatti. Fedhiin namaa dabalame malee.
fedhiin namaallee tuun gaafatamin moo kam? Wanni guddaan gaafamma saadasa or muddee 2012 yaa'ii ariifachiisanii yaamamee ture. Yaa'ii ODP diignee gara bilisiginnaa adeemuu gaafa jedhamu. So yaa'ii san irrattuu akkaataan namni itti yaamame rakkoon turee jira. Yaa boodarra arginu jechuu kiyya. So ODP'n gaafa diigamu warri ODP qofa odoo hin ta'in adeeppanis paartileen naannoo kabiraatis warri kibbaatis gaafa diigamu miseensonni isaanii akkasumatti gara bilisiginnaatti ce'anii ka jedhu waliigalteen godhame. Abbaan barbaaduu dhiisee keessaa bahuu hin danda'a. Garuu assumptioniin gubbaa jiru wanni isaan harkaa qabanii qabeenyi isaan qabanis miseensi isaan qabanis gara kaanitti darbaa. Duratti wanni na jala loohee jira laal. Seera hoggaa paartiin uumamu seerri cabee ka jedhamu bakka sanitti namni sirriitti ilaaluutu irra jira. Ani akka anaa galutti. Adeemsa irratti seera cabeen hin agarre. Maal jechuudha kun? Namoonni bakka lamaa madda tokko nama seeraa ka jedhamu wanni kun jaarmaadha. Mirga jaarmaan qabu keessaa tokko walitti makamuu wan jedhamu jira. Jaarmaa biizinasii illee ta'uu danda'a, jaarmaa paartii illee ta'uu danda'a. Walitti makamee jaarmaa haaraa akka biraa tolchuu hin danda'a ka jedhu. Paartileen 8 gaafas walitti makaman suni martinuu yaa'ii godhataniiti yaa'iidhaan eenyummaa seera qabeessa argatan. Eenyummaa seera qabeessa qaban kanarraa ka'ee immoo hundi isaaniitu of diiganii ka biraatitti dabalamanii waan biraa tolchuu waliin hin danda'u ka jedhu immoo qabu. Akkaataan bilisiginnaan itti uumame paartileen 8 of ajjeesanii achi keessa immoo bilisiginnaan akka uumamu godhanii waan kanarratti dambii ittiin bulmaata isaanii keessatti merjeriin hoo jiraate eenyutu murteessaa ka jedhu kun yaa'iitu murteessaa jedhameera. Yaa'iin murteessaa jedhame. Hundinuu yaa'ii yaamee jira. Yaa'ii ariifachiisaa yaamanii jiranii. Yaa'ii ariifachiisaa kanaan ODP'nis an diigamee badhaadhinni haa uumamuu ka jedhu murteessee jira. Adeeppanis akkasitti murteessee jira. So badhaadhinni bilisiginnaan akka inni itti uumame karuma seera qabuuni jechuudha. Ayyee taayyee waa'ee isaarratti yeroo baay'ee illee gaafinnee homaas nu fayyadu garuu wanticha ibsuudhaa fi walitti makamuu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu tun ta'in yaa'ii waliigalaa kan jedhamu jira miti akka haal dureetti yaa'ii waliigalaa godhachuu qaba paartiin tokko sartifikeetii argachuudhaaf. Sanatu godhin dhaabbate mini bilisiginnaan. Paartiin tokko yaa'ii waliigalaa godhachuun waan tokko. Sun amma maaliin paartiin gaafa haaraa hundeeffamu yoo haaraa tolchuu kaatu dura beekamtii sadarkaa duraa sii kennamaa saniin waan adda addaa guuttee gaafa saffixxee beekamtiin seera qabeessa akkasii kennamu yaa'ii gooteet. Sun akkaataa paartii haarofti itti hundaa'u. Bilisiginnaan paartii haarawaa miti. Paartiilee biraarraa dhalateedha. Bilisiginnaan akka hundaa'u yaa'ii 8tu kophaatti taa'ee murteessa. Fakkeenyaaf kaampaniin tokkoo fi kaampaniin biraa walitti makamuu barbaade. Walitti makamuu
walitti makamuun dura garuu akkaataa kun leegalii itti du'u jira. Erga inni du'e immoo akkamitti walitti dhufanii an biraa dhalatu an jedhu jira. So sadarkaa kanatti akka anaa galutti jechuufi seera mircaa boordiitiis akkan dubbisetti fi merjerii waan jedhamu walitti makamuu waan jedhamurraa haganaa galutti warri murteessuu qabu marji goonamuun goonuu jedhee warri murteessuu qabu yaa'ii yaamamee jira. So adii gamnu bilisiginnaa ijaarruu jedhanii. So yaa'iin hundumtuu 8 akkas jedheera. So kanarraa ka'ee bilisiginnaan achi keessaa dhalate malee paartii haarawaa miti miseensa haaraan qabu. So akkasitti dhufe jechuufi. Ayyee kanuma dhuma akka ta'uuf milkeessaa yeroo waan kana ibsu yaa'iin hin waamamnee jedha. Namoota qubaan filataman walitti qabame malee adeemsi isaa sirrii hin turre yaa'iin waliigalaa hin waamamne kan OPDO yookaan ODP suni silaa yaa'ii waliigalaatu diiga ture. Kanaafuu anuu dhiisee ba'ee jennaani namichi na waamee ganamoomtii isaa na waamee masaraatti baay'ee na sodaachisee hamma ajjeechaadhaan na sodaachisutti ga'ee jedha. Ati yaa'ii waliigalaa godhameeraa ittati. Kanumaan bira dabala. Yaa'iin suni boodarra waan argine maali? Namoonni sodaataman booda hoo qulqulleessun booda bullee gaafa laalu. Namoonni hin morman jedhamee sodaatame ittiin himamu miseensota yaa'ii boodarra gaafa laallu jechuufi. So achumatti hafaniiru. Namoonni gariin immoo waan kanarratti hin hirmaannu jedhanii odoo dhufanii lakkiin ta'u kanaaf jechuu qabanu warra hafe jira. Milkeessaan nama akkasitti hafe keessa. Namni milkeessaa qofa miti biraas namoonni hafan jiru. Lammaanis hin dhufne. Namoonni biraas amma maqaa dha'uun gaariin hin ta'in hin dhufnuu warri jedhe jira. Of course jalqaba irratti bar wanni nu hundumtuu laallee deebinee wal dhabne malee adeemsi OPD'uma keessatti ODP'uma keessattuu akkaataan waltajjiin koree giddu galeessaatti geggeeffamu argitee odoo dura ta'anii fi itti aanaan hin jiraatiin Adaanachii fi Shimallis fa'aa waltajjii gaafa geggeessantu ture. Kana lakkii jennee gaafa dhoowwine fa'aa qaba. Naa fi milkeessan namni biraas nu deeggaree. Waan sanirraa ka'ee wanni shashakkines jira. Ammoo burjaajjiin gamaa gamanaa deemu jira. Waltajjii kanarratti immoo nu fuulduratti gadi dhufee lakkii wanni kun rakkoodha. Kanaaf namni hidhee as fidamuu hin turre. Argitee wanni fagoodhaa ilaalaa turre gaafa koreeni hojii raawwachiiftuu addawaayii bilisiginnaan ijaaramu gaafa jedhu harka lammaa gabaabaa tokko argina. Wanno warra deeggare keessa olilleen baanee waan akkanaa argina. Wanni sun footoshooppiidha moo dhuguma moo hin beeknu nu. Amma lammaani deeggare seenan wal argaa immoo hin jiru. Jijjiiramaan barii akka nuyi wal hin argine dabni wayii tolfamee jiru. Hin arginu isa barbaanne. So achitti eega deeggaree immoo mormaa immoo hin jira jechuudha siyyuu ofiinsi mormisiisa. So akkaataan bilisiginnaan san qofa yoo doon ta'in gaafa amma pirezidaanti Lammaan Oromiyaa irraa ka'u tokko rakkoo guddaan gaafa dhalate gaafa aangoo ofirraa dabarsutti aansee rakkoo guddaan gaafa pirezidaantii Lammaan Oromiyaa irraa ka'u dhalate rakkoon lammaffaa. Lammaan odoo caffeetti dadhabe jedhee nan gadhiisa jedhee iyyannoon galfatiin rizigineeshinii odoo pirezidaantii ta'ee jiru federaalatti muudame. Wanni nuyi galgala san dhageenye Lammaa irratti dabni hojjetamee Lammaa irratti fonqolchi gaggeeffamaa jira. So miseensonni caffee akka waan kana mormanii yaalii godhaa nuun jedhanii nuyyuu anillee milkeessaan illee deemnee namoota tokko wajjin haasa'aa turre. Garuu oduma nu kana godhaa jirru Lammaa paarlaamaa irratti kakatu argina.
So yeroo kana mileen nu bu'ee achumaan itti dhiisne jechuudha. So therefore wanni fuuldura bahanii lakki kun hin ta'u kun immoo hin ta'a lakki jechuu irratti rakkoon ture jira. Wanni sun immoo burjaajii nutti uume nus achi keessa nyaatamne jechuu kiyya. Baay'ee gaarii galatoomi taayee booddee nan kaasa maqaa lammaarra deddeebitee waan kaafteef yeroo adeemsa kanaa gadi fageenyaan xiqqoo see ilaallu jechuudha. Egaa kamiinuu haa ta'uuti OPDO'n tureeraa ODP'tti ceeraa lachuu maqaa Oromoo dhaatu. Biltsiginnaanii maqaadhuma sabaayyuu hin barbaaduu jedheera. Ati immoo qabsoodhuma ijaaramaatti iyyuu kan makamte maqaa uummata kanaatiin. Gaafa maqaan uummataa jechuun hawwiin waloo jiru sun siif ifaadha jechuun ati siyaasa kana keessatti nama bubbule waan ta'eef namni kanarratti si goomsuu hin danda'u. Garuu hawwii uummataa sana hin beekta. Gaaffiin Oromoo lakkaa'amee kamtu akka deebi'eef kamtu akka hin deebine hin beektaa jechuudha. Yeroo sanatti gaaffiin Oromoo gurguddaan lafa taa'eetu jiru maqaan sabaa kan heera irratti illee bakka qabatee jiru naannoon illee heeraan ijaaramee ituu jiru paartiin kun maqaa sabootaa hin barbaadu jedhee yeroo ofirraa kaasee biltsiginnaa maqaa jedhuun dhaabbatu dookumentiin biltsiginnaadha yoon dogoggore na sirreessita afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin prosperity paartiin biltsiginnaa jedha kan afaan Oromoo Oromiyaa mattaasa'ama malee dookumentii isa giddu galeessaarra waan jiru hin seene yoon dogoggore na sirreessita. Kan afaan Oromoo sun Oromiyaa mattaasa'amaa jechuu kooti kaadiroota amansiisuudhaaf akka hubannaa kootiitti. Siinii gaafa maqaan Oromoo kun keessaa hafu gaaffii gurguddaan lafa taa'eetu jiru ajandaa gurguddaan ituu lafa taa'ee jiru haalli Oromiyaa ituu tasgabbii hin argatin gara kanatti darbuun siin sodaachisne yeroo sana akkamitti ilaalte turte taa'ee? Amma laale ani yaada duratti siin jedhe hin raawwatamaa jedhee namani. Yaanni dura sii kaase hin raawwatamaa jedhee namani. Yaanni suni yoo Itoophiyaadhaaf raawwatame Oromoo karaa hanqatu hin qabu jedhee namani. Jechuun Afrikaa keessattuu wanni suni yoo raawwatame Itoophiyaatti dhiisi Oromoon qooda isaan dhabu ka jedhu namani. Karaa isaatu jijjiirama malee hinuma ta'aa kan jedhu. Akkasi. Maqaa Oromoo waan jetteef Oromoo waan jechuu dhiisteef miti. Wanni Oromoon barbaadu maali? Akka kiyyatti Oromoon bilisummaa hin barbaadaa bilisummaan jira jedhamee jira. Bilisummaa akka dhuunfatittis akka gurmuutittis. Oromoon haqa hin barbaadaa haqi jira jedhamee jira. Haqi Itoophiyaa keessatti yoo dhufe akkamitti Oromoo hanqata? Anaaf amma loojikali yoo ilaalu jechuudha. Itoophiyaa keessatti walqixxummaan hin dhufaa jedhamee jira. Oromiyaa keessatti badhaadhinni hin dhufaa. Misoomni hunda galeessi hunda qixxee fayyadamaa taasisuu hin dhufaa jedhamee jira. So kun hundumtuu gaafa dhufee Oromoon akka dhaabbata isaatitti safaree fudhata. Ka jedhu namni jechuudha ani. Ammoo uummanni guddaan amma naga'u kuni biyya kana keessatti warri kanarra xiqqaatu itti seenee achi keessaa wanni kun nuu ta'a jedhee uummanni amma naga'u sodaachuu hin qabu Itoophiyaa keessatti ka jedhu jechuudha. Booda immoo wanni bade hunduma jalaa bade malee Oromoo jalaa kophaan banne baay'ee. Raawwatamuu dhabuun isaa wanni sun namni inni miidhee Oromoo kophaa miidhe. Naannoo Amaaraa irratti waan amma jiru arguu jirtanii gidiraa Oromiyaa keessa jiru wajjin garaagarummaa hin qabu. Naannoo Sidaamaa ka dhiyoo dhalate hanni akkuma Oromiyaa keessa jirutti achittis rakkisuu jira.
jallinni haqa akkuma oromiyaa keessa jirutti achittis wanni garaagarummaa qabnu achi lolli hin jiru oromiyaa keessa lola jira. Sabaaf sablammii qarqaraa haga qarqaraatitti wanni jenne sun bilisummaan jiraachuu dhabuun haqi silaa waadaa galameef akka waadaa galametti mirkanaa'uu dhabuun argitee nagaan biyya kana keessatti dhabamuun fakkeenyaaf nagaan dhabamuun amma oromiyaaf amaara kan nagaan qabneedha. Amma Tigraayis garasitti dhiyoodha. Haa ta'u garuu nagaan dhabamuun kun ijoollee kibbaas nyaachaa jira. Qabeenya biyya kanaa waraana nyaachaa jira. Kibbatti barsiisadhaaf fi damoozii kaffalamu dhabamaa jira. Argite wanni jenne sun dhabamuun isaa haninni miidhe Oromoo kophaa miti. Odoo immoo akka jenne sanitti raawwatamee jiraate Oromoo wanni inni kophaatti miidhamu. Wanni inni kophaatti waan san keessa haqa keessaa waan dhabuun qabu, nagaa keessaa waan dhabuun qabu, bilisummaa keessaa waan dhabuun qabu, walqixxummaa keessaa waan dhabuun qabu, obbolummaattis hin miidhamu jechuudha Oromoo. So yaada san akkasitti yaanneeti. So loojikali dubbiin kan bakki bade maal? Anammas bilisiginnaa ijaaramuu isaa otoo hin ta'in sababni inni ijaarameef waan nutti himame san hin turre. Wanni nutti himame sun ittiin qalbii nu hawwachuu fi kaayoon qabatamaatti immoo godhamee fi aangoo guuree nama tokko harkatti galchee namichi biyyattii ooruu mataa ofii godhatee bakka barbaade kooriidarii dhaabaa, bakka barbaade qofforee facaasaa, bakka barbaade bishaan obaasaa, bakka barbaade immoo aduutti baasaa. Sadarkaa sanitti ofii isaatii nam tokkichi akka ittiin taphatu kaayoon ture isa jechuudha. Inni immoo nuun galu waan barreeffame san amanne kanan argine. Wanni itti arguu dhabne immoo tokko akkasiin jedhe waan inni gaafa jalqaba aangoo qabatu dubbate san kiritikaalii ilaal. Lammaffaa kitaaba inni barreesse tokko kitaaba Erkaabinnaa Manbar jedhamu. Namni kun eenyunni ka jedhu cal jennee amana. Eenyunni namni kuni yaanni isaa maalinni an jedhu duuba deemnee barruu isaatirraa maalirraa duubatti ilaaluun nurra ture. Kitaabni sun maal jedha? Nama waan inni jaalatu itti odeessiti bakka ofii feetu geessi gatii. Achii booda immoo yaa qotiyyoo ati marga malee allayyaan arganne jedhii itti qoosii kitaaba sanirra. Waan kana odoo si ilaalaallee waan namni kun barreesse hin amannu turre. Hin dubbifne kitaaba kanaan. Hin argines. Bal'inaan gabaarrattis hin argamu. Boodan argee dubbisee odoon dur argee raadhee wanni kun nan bitu. Because wanni inni haasa'uu fi wanni inni godhuu deemu akka wal faallaa ta'e isumatti himate. So bakki rakkoo ta'e kan. Ayyee Taayyee atuu jalqabdee amma hariiroo Taayyeetii fi Abiy Ahmed ilaalla. Gara sanattan si geessa. Muuziqaa ce'umsaa booda.